Duga duga wallahi kab turu mazarun kab. Takkan kadi mai sat. Takkan kadi mai. Kadi mun da su ne dole. Ingesa ka amsa Sheikh Jabir Bano. Walli fedhannee jira. Haasitummaa dhiisaadha. Akkuma duraan deemu jirtanii deema. Ganda keessa haatanii bultii namaattis teegina teessanii beekaatti ansiin ariyaati akkana nama gartee seeruu ta'ee ati naaf deemi jettanii mana nama wal dura dhayitanii achi ganda walii kaaftanii fi duuba harka ol qabattanii fiigaa dhufuudhaaf deemtan. Tanaaf ganda keessa haatan. Adabadhaa tataa maaliif qaanyiidha wanni isin dalagaa jirtan tun ramadaana biraankii wanni jaantaa kan jirtu. Biraankii wanni jaantaa kan jirtu wooma dhugaatti wanni isin hojjechaa jirtan keessattuu waan dhugaati. Annan sobdanii hawaasa gartee nama qaroo qabullee hin sobdan. Nama dhamaa yoo taate malee dhamaa agarteemi agartee isin sukkaara rabxanii meessitan yoo san taate achitti namni biraa namni sammuu qabu namni iji isaa agartee gaaratu waa agartu likki waa agarte waan ta'eef stop dhaabbadha. Nageenya jiraadha viidiyoo biraa taaftee jira tani likki xiinxalee dhufu namni hundinuu gartee yuutuubaroonni waan hin taane hojjechaa jirtan kawaan gaarii hojjetus ni fida kawaan hamtuu hojjetus ni fida asumarratti waliin laalla dalagaa ol godhannee jira anis dalagaa isin godhadhe viidiyoo gubbaa wallaalla kottaa dhageeffadhaa isinilleen jawaadee fi furmaatee illeen jechuu kimiyaa fi caalalleen dhageeffadhaa warri gaarii hojjechuu jirtan itti fufaa haaluma kanaan warri hamtuu hojjechuu jirtan ammoo goteef keessan barbaaddadha haadhaa seenaa nageenyaa jiraadha. Durumaa ni qabdaan jechuudhaati. Ay salpina. Dubbii tana likkitti gajjabeeffadhu gaafa akkumatti kan itti san bichaa agarteemi akkuma inni itti durummaa irraa fuudhee fi bakka itti irraa fuudhe isaa dura gaafatee irraa fuudhe bu'u maqaa irra keessimu isiitu jalaan ceetti kan durummaan harka teetteesi durummaan harka namaa harka teessi qabii keessaa qotti qorodhu qacaloon likkitti illee. Faraddu sanuu laala keettu bara yoonii fin aniyya isa dhawanii isa miidhan jeetiin usee hoggaan durumaa irraa fudhachuu san isaa dirqitti horfanna seenee salphina wayi yaa gurra maal mana dhageessa ramadaanan Allahu akbar. Ati yoonni dhufee si bira ol seene keessummaa dhiiraa duraanuu akka jiran dhageesse dhugaa makmaasan micoon fayyadamteessa keessummaa dhalaadha maarree godhaa bulchaadha ta dhiiraatti qalaa bulchaasanii durummaadhaan teessee gunni ni salaama jee gartee mana ol dhufsan wallee dura keessa osoo dura keessa yoo irra jatee biraante bira malee nama akka keetii kana durummaa miti biligaa siituun qabatu baarental ajooytuu sharmuutu ish nama waa jettu laalladhu addaan nama dhalaacha magaalaa tana keessa kanatti goflaa baasee horiitu jira saree najisa
Ayyee akka malee yoon dubbaddas warra hin lallisanii isa lallisan. Moo basiraa kutti sudaamu. Kanaatu itti maka warra keessan. Maalti adeera keessan naati itti hima. Inni laaluu nama akkanaati ati. Niu ni kaa bateera duraan godhatu jettee nama ditte. Ni kaa sinumaan godhatite egaa durummaan kan nu kolminaati. Egaan ni kaa didee booda. Ni kaa maali taa'u ni kaa maali durummaa kan nu ni kaa san sunnaa godhatanii wajji kan dura hojjete akkasitti dheeruu san. Ani sana dabbisa. Ni kaan godhanne durmaatiin irraa fuudhee waa cabnee waa salphannee yaaramu. Eksitti keessee dura onnummaa sanuu jirti hin kan jirti hin. Mana isaa galtu hanga ni kaa godhatu hanga warra isaanii irraa kabajaan godhee mana isaa galfatu ni wal bira harkaan wal tuquun mamnu'a. Kan asirraa kabajaa keessumaatu riseeree abibti akkamiin si godhatu baan naasee fuudha. Laan asirraa fuudha yaani waan takka irra dhufe akkana siseen maakkan nu goota akka kanatti naadama. Laan asirrii kan akka addaa qaba. Ni hundummaa kana. Akkana jaan kunoo. Wayi wakka hedduu jira wallaahi. Salphina kana takkaan argine. Isin keessa akka Hamzaa Sheek Jaabir baanu walii fedhannee jira. Haasidummaa dhiisaadha. Akkuma duraan deemu jirtanii deemaa. Ganda keessa haatanii bultii namaatti hin teegina teessanii beekaatti ansiin ariyaati akkana nama gartee seeruu ta'ee ati naaf deemi jettanii mana nama wal dura dhayitanii achi ganda horii kaaftanii fi duuba harka ol qabattanii fiigaa dhufuudhaaf deemtan. Tanaaf ganda keessa haatan. Adabadhaa tataa maaliif qaanyiidha wanni isin dalagaa jirtan tun ramadaana biraankii wanni jaantaa kan jirtu. Biraankii wanni jaantaa kan jirtu waama dhugaatti wanni isin hojjechaa jirtan keessattuu waan dhugaati. Annan sobdanii hawaasa gartee nama qaroo qabullee hin sobdan. Nama dhamaa yoo taate malee dhamaa agartee isin sukkaara rabxanii meessitan. Yoo san taate achitti namni biraa namni sammuu qabu namni iji isaa agartee gaara du'uu waa agartu likki waa agarte waan ta'eef istoop dhaabbadhaa. Nageenyaa jiraadhaa viidiyoo biraa taaftee jira. Tani likki xiinxalee dhufu. Namni hundinuu gartee yuutuubaroonni waan hin taane hojjechaa jirtan. Ka waan gaarii hojjetus ni fida, ka waan hamtuu hojjetus ni fida. Asumarratti waliin laalla. Dalagaa ol godhannee jira anis dalagaa isin godhadhe. Viidiyoo gubbaa wal laalla kottaa dhageeffadhaa isinilleen jawaadee fi furmaatee illeen jechuudha. Kimiyaa fi caalalleen dhageeffadhaa. Warri gaarii hojjechuu jirtan itti fufaa haaluma kanaan warri hamtuu hojjechuu jirtan ammoo goteef keessan barbaaddadhaa haadhaa seenaa. Nageenyaa jiraadhaa.